arraguya gudda shemusa simannu menurrana fina misensi abdannu abbaanu hundati qalbiidhaan jaalannu gammachuun guutamne baane hadabalu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irradi bi'aw balayan Kenya wanini sin baysisu alhamdulillah Sheikh Kenya Sheikh Musa Suala khandeme ilmiidhaan diinin nama jiraachisu kama qaala Isa ibn Maryam man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله أكجان سنتي إسنيس أكجرت ديني تمسيتم بكجر تنتي بكديمو بيجرا نجرا تسا سنراهو ديمتي أيامت أبيش شيكوتي مر مجلس كرا سو خمجلس أركاك أبو جوهانغ حفظ بلا في سنيفو واني أما يسنتي رامنو دعاء سرافرتني وان غاري دا وان سيدرو بلين كي يندرو جانسنين أكنو والكتن خنا إسنتي رامنا خيساهو بلين كينيا odoo jennu ilmaan oromiyaa cufa odoo jennu ilmaan afranqal odoo jennu khaasatan ilmaan baabilee bakka jirtanirratti simannaa wituudhaan gara duraatti argamtanii harkaanis gara duraatti teessumaanillee gara duraatti akka argamtanii isiniin jaa isinillee isinaa milkeessu imaltuu nagayaa isinaa godhu tambara khaafi tirfi ingaltu rabbi isinaa godhu rabbi isinaa gargaaru waa cufaan rabbi isin bira dhaabbatuun isiniin jaa asumarratti hin dhaabaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan kiyya Khaliil Sheekh Usmaan Haji Abdullaahi jedhama godina Wallagga lixaa aanaa Begiirraa imaltaa'ee gara Harargee bahaa Sheekh Muusaa So'aalaa jedhamu biratti ilmi imaltaa'ee amata 4 jira. Akkuma ijoollee Wallaggaa dhageessanii jennummaadhaa fi beekumsa ilmi isaatii akkuma oduu waliin dhageenyee jiru sana sheenni gaafa bira dhumnee barannu ilmi itti jennummaattis adaba nama barsiisutti sirra daranii kanaafuu sheenni gara umaraa imaltaa'ee jira. Akka nuu simattanii ijoollee Wallaggaa bahaa lixaa kaabaa kibbaa kanaa simattanii wal dorgomtanii fiiloo duraatti akka argamtanii yookaan saffii duraatti argamtanii eebba irraa nuu fudhattanii ulamaa gurguddaadhaa ulamaa beekamaadhaa du'aa isaatiin biyyi keenyallee eebba argatti nagaa nu argatti. Kanaafuu waan itti dhaamadhu akka du'aa isaa irraa nuu fudhattan amaanaa rabbii isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani dura maqaan kiyya Riyaad Muhammad Nuuriin jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan magaalaa Jaajirraa hin dhufe Sheekh Muusaa So'aalaa biraa akkuma beektan ilmiidhaaf hin dhufe. Ijoolleen keenya kan warra biyya alaa jirtan kan magaalaa Riyaa keessatti argamtan sheenni keenya Sheekh Muusaa So'aalaa umraadhaaf gara achii dhufuuf jira. Akkasumattan nagiyaan isin gaafannaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa keenya obboleeyyan islaamaa hadhiiraa hashamaraa hatiqqaa haguddaa hajaarsaa hadargaggeessaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبعد السلام إن شاء الله إيجا سلامتاتي جا أكما بيكمتي جيان الراخوني سمنا شيخ خينيا أبا خينيا عالم العلامة جامع الفنون أبا خينيا شيخ موسى سؤالا أبا علماء Sheekh Muusaa So'aalaa simannaa isaanii ijoolleen teenya ummanni muslimaa warreen sagalee afaan oromiffaa dubbatu hadhiiraa hadubaraa hatiqqaa haguddaa hundinuu sheekni keenya qaaliin jaalatamaan arra bilaadul habashaa biyya Itoophiyaarraa karaa Suudii Arabiyaa imaluu deema. Arragaa namni rakkoo qabuus rakkoo ilmaan keenya obboleeyyan keenya achi jiru hunda ni dhageenya. Rakkoo tana hunda arra sababii sheekni dhufuutiin sheekninis imaltuu qaalii tana dhufuu deema. Inshaallah sababuma kanaanuu hidhaa jirus rabbi hidhaa isinaa baasu jenna. Obboleeyyan keenya gaa akkuma beekamu hawaasa keenya waan himnuufi miti. Hawaasni keenya himaan malee beeka ummata qajeelchuun malee beeku. Tanaaf arra abbaan keenya caalimni guddaan biyya teeysan dhufuu deema. Ilmi abbaa hogguu yaadee dheebuu abbaa qaba. Yoomumanu as gayaa je'eetu duraanuu eegu jira ilmi. Ilmi dhiiraa kashamara hundinuu jechuudha. Inshaallah sheekni keenya edana zaa jaarratti Itoophiyaarraa xayyaaraan bararuufi.
isinoo duuba gaa simannaan teeysan akka simannaa nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam gaafa Madiinaa dhaqoo simannaa akkasii caalaa ta'uu qabdi jajjabaadhaa waan isinii himnuumi nu caala beeytan nu caala sheekha jaalattan qilleensi kun guutuun gaadhiyoo tana paarlaamaa Itoophiyaa Oromiyaarra achillee sheekni islaameeyseeti خطبة رجودة قلبي باقة الرأمن يعني كسي يعني خبوي في خجم مدون ده نمنته نموتوا قاش خاكو ما قبضني نمن بين نجرو شيخني هم بربادو جباد داي سنين جنة كم دور على تها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مكان كيا جابر زياد حسني قدنا رجيبها أنا أقول سمجتورا. Akkuma beekamutti gaa teessumni irra taa'aa jirru sheekota hedduu wajjin jirra. Nuundi kun hundinuu barattoota sheekh keenyaati Sheekh Muusaa So'aalaa jechuudha. Akka nama tokkootti ani barataa sheekhaa keessaa nama tokko amata hedduudhaan bira ture. Darasoonni duuba achitti wajjin barachaa turre parsantaan guddaan darasaa Jimmaa kan Arsiidhaa kan Baalee kan Harargee hundinuu waliin heddummaannee sheekha keenya akka gaariitti ilmi irraa dhaalaa jirre jechuudha. Kanaaf duuba nuti akka barattoota sheekhaa kan biyya keessa jirutti gammachuu guddaadhaan akka hadiyyaa guddoo tokko goonee sheekha keenya isiniif erginee jirra. Sheekni keenya isin bira jira jechuudha. Kanaaf ilmaan keenya ilmaan Islaamaa osoonii fi kutaan hin ta'in guutuun keessan akkuma gisee barannoo kutaan hundi jirru kan Jimmaa kan Baalee kan Wallaggaa kan Arsii kan Walloo kan Harargee dhuftanii yoonii fi arkitan parsantaan guddaan godina Harargeerra wallaahi billaahi kaniin hin kijibnetti dhaloota bakka biraa kutaalee Oromiyaa hedduu keessa jiru akkuma kallattii hundaan dhufnee sheekarraa barannutti hadiyyaa isin hundaa goonee sheekh keenyarra ziyaaraadhaaf gara Makkatul Mukarramaadhaaf fuula isinitti as deebiftee waan jiruuf jecha simannaa sheekhaa akka gaariitti akka irratti hirmaattaniin ja'a. Daawwattoota keenya sagantaan ilaa hanga ammaa daawwachaa jirtan caqasaa jirtan sagantaa gaggeessaa sheekha keenyaati. Isin ammoo simannaadhaaf isin qopheessuudha. Obboleeyyan keenya kanneen asii walitti qabaman keessaa akka nama bahararraa ilmeedhaan waa fuudheeti. Nama tokko duutu warra aanota yookiin naannoota biyya teenyaarraa asin nu dhiyaate. Kana maleedhaas baay'eedhaa jira. Al-ma'ruufu laa yu'arraf. Sheekni keenya maashaa Allah Sheekh Muusaa So'aalaa jechuun nuti beeksisuurra irraa oli. Isinis ni beektan jechuudha. Kana isiniin jechaa ergaan isinii qabnu ijoollonni biyya Suudii Arabiyaadhaatiin walitti qabamtan akka keessummaa Ramadaanaan nu dhufe jedhanii eeggatanitti abbaa keessan sheekha sheekanii kan dhufaa jiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa balaa rakkoo hamtuu gadadoo ta'adda adda rabbi isinirraa haa qabu akka magaalaa Riyaad nu xuruurtanii achin nu wal geessanii sheekha keenya simattanii ergaa qabaataa akka jaaqa. Inni lammaffaadha immoo obboleewwan keenya ijoollota arraslaa sheekha fuudhanii asirra if kaayanii deemaniin kanneen mana hidhaa jiran san hin irraanfanne akka nu quba qabaattan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhufichuma sheekni akkasitti harama rabbii keessa miilaan akkasin lafa kaayatu kabaruuchi dhufu kanarratti rabbiin furmaata fidee fi ijoollee san rabbi hidhaadhaan nu haa baasu rabbi hidhaadhaan nu haa baasu yaa rabbi ijoollee san nu dirmadhu yaa rabbi nama meeqaatuchi keessaa silaa sheekha arraan tana simannaa ja'a yaa rabbi ijoollee san namni irraanfatu atin irraanfattu yaa rabbi nu yaadadhu yaa rabbi nu yaadadhu ergaa tanatti aantooniin isinii qabu namoonni gartee sheekha keenya simachuudhaaf achitti walitti qabamtan sheekni warri Arsiidha sheekni haqarraa qaba warra Jimmaa haqarraa qaba Baalee haqarraa qaba namnummaan naannawa biyya keenya Shawaadhaan baasii Wallaggaan baasii Walloon baasii Harargeedhaan baasii kaniin maqaa dheefi kaniin maqaan dha'inis kan haqarraa hin qabne arraan tana sheekni haqa isaanirraa hin qabne hin jiru saniif wanni isiniin jennu ergaa tana maqaa rabbiitiin isinitti isin gaafanne sheekha keenya simachuun sheekha kana qeebaluun
diin qeebaluudha akkasi quba qabaachuu qabdanii akkuma na dura dubbatame isinin jecha Sheekh Muhammad xumura irratti ergaa qabu gabaabduu isinii godhee xumuruudhaaf waan deemuuf gama keenyan simannaa gaarii rabbi isinii haa godhu simadhaadhaa isinin jechuudha dhaabbachuu barbaade sheekhaa wajjin turtii gabaabduu. Har'a guyyaa guddaa Sheekh Muusaa simannu meenurraa naafinaa miseensi abdannu abbaanu hundaati qalbiidhaan jaalannu gammachuun guutamne baanee haa dabaallu.